ሰው ልቡ ባለበት መዝገቡ አለና የኔም ልብ አንተ ጋር ወዶ ቀርቷልና Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Singitan Miidiyaa lafaaf haala keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa keenya kan baay'isee waaqayyoodha maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Guyyaa har'aa baay'ee gammadeen jira. Gammachuu koo hordoftoota kootti himachuudhaaf kan dhufe gara mata duree qabadhee dhufeetti darbuudhaan dura Singitan Miidiyaadhaaf haaraa kan taatan subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti dabalama. Namoonni haaraa dabalamtanis ta'ee dursas maatii kan turtan viidiyoo haaraan karaa Singitan Miidiyaa yeroo isin qaqqabu yeroo hundumaa like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaan jedha. Kun dhaamsa koo yeroo hundumaati. Akkuma suuraa fi viidiyoo gabaabaa kanarraa hubattanii obboloonni kuni waaqayyo baay'ee isaan gargaaree guyyaa dilbata dheengaddaa gaa'ela dhaabbatanii yookaan immoo sagantaa cidhaa godhatanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee guddaan gammadee obboloonni kuni Eeliyaas Abdiisaa fi Seenaa Taaddasaa jedhamu. Obbolootaan baay'ee jaalladhuu fi iddoo guddaa qabuufidha. Namoota onlaayinii kanarratti wal barree kabaja guddaa walii qabnu keessaa isaan tokkodha. Seenaa fi Eeliyaas onlaayinii irratti wal barree garuu akka nama onlaayiniidhaan baree utuu hin taane akka nama qaamaan beeku yookaan immoo akka fira wayii natti fakkaatu jechuudha. Dursas baay'een isaan kabaja baay'een isaan jaalladha. Caallatti immoo miilana gammachuu isaanii arguu kootti baay'ee guddaa tokkoon gammadee waaqayyootiin galateeffachaa ture. Obboloonni kuni jalqaba seenaadhaan wal beekna ture. Seenuudhaan onlaayinii irratti akkuma namoonni onlaayiniidhaan wal baran onlaayiniidhaan wal barree erga baay'ee walitti dhufeenya uumnee booddee hiriyaan ishee Eeliyaas akka ta'e na barsiifte. Eelumoo gaafan baru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama garraamii, nama taphataa, nama jaalala beekuu, nama jaallatu akka ta'e hubadhe. So yeroo dheeraadhaaf hiriyummaadhaan erga waliin turree booddee seenuun waaqayyo ishee gargaaree biyya Dubaay keessa gara biyyaa galtee ji'oota murtaa'e erga turanii booddee gaa'ela dhaabbatanii. So eeluu fi seenuun milkaa'uu isaaniitti kan baay'ee waaqayyoon na galateeffachiisu kan immoo fakkeenya guddaa tokko isaan irraa baradhee jedhee kan na yaachisu tokko Eeliyaasii fi Seenaan wal baranii waggaa dheeraa hiriyummaadhaan waliin turanii. Waggaa amma kanaa yoon jechuudha baadheeyyuu gara fuulduraatti yoo fedha waaqayyoo ta'e sagantaa cidha isaanii xumuratanii keessummoota geggeeffatanii yeroo firii qabanitti nan affeera viidiyoodhaan liivis ta'u viidiyoos ta'u hin dhufu jedhee yaada. Bara kam akka wal baran waggaa meeqa akka waliin turan turtii waliin turan keessatti immoo maaltu akka ture akkamitti waliif amanamanii sadarkaa kanarraa akka ga'anii waan irraa barachuu dandeenyu tokko nuuf kaa'u jedhee yaada. Ammaaf garuu waan tokko waan muraasa dubbadha akka viidiyoon hin dheerannee fi so turtii yeroo dheeraa waliin turan kana keessatti baratti jaalalli namoota baay'ee biratti gatii dhabee hin beektu bara kana jechuudha. Keessumaa jaalalli onlaayinii kanarraa namoonni baay'een jaalala waan biraatiin walitti waan hirkisaniif mata duree hedduudhaan walitti waan xaxaniif mata dureetti nama baran sana gaafa dhabanii jaalalli isaan gidduu jiru qabbanaa'aa deema jechuudha. Namoonni baay'een rileeshinii walitti dhufeenya uumanii diiguu walitti dhufanii yeroo dheeraa waliin turanii sababoota garaagaraati wal dhiisu jechuudha. So kun baay'ee wantoonni akkana kanaa kun akka jiran baay'een beektu baay'ee haasa'uu nan barbaachisu. So wantoonni akkanaa kun utuma jiranu waaqayyo isaan gargaaree turtii waliin turan keessatti waliif amanamanii jaalala isaanii utuu guyyaa tokko hin qabbaneessini sadarkaa kanarra ga'anii jiru jechuudha. Akka isaan guyyaa kana hin geenyeef akka isaan hin milkoofneef wantoonni baay'een mormii baay'een qorumsi baay'een turanii jiru.
So achi hunduma keessatti obsuudhaan wal gorsuudhaan walii kadhachuudhaan waliin akka isaan turan nan beeka amman isaanitti dhufetti jechuudha. So kanarratti maal jechuu barbaada jalqaba irratti waaqayyo isa haalota ulfaatoo baay'ee keessatti gargaaree haalota isaan humna isaaniitiin keessa darbuu hin dandeenye keessa dabarsee isa isaan milkoomsee sadarkaa kanarraan isaan ga'ee guddisee waaqayyootiin galateeffachuutiin barbaada. Galanni ulfinni aangoof guddinni maqaa waaqayyo keenyatiif haa ta'u dabalataan immoo seenuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een si ajaa'ibsiifadha. Ati baay'ee nama cimtuudha. Kaleessa jaalallee kee kan ture har'a immoo abbaa warraa kee bor abbaa ijoollee keetii kan ta'e Eeliyaasiif hiriyaa amanamtuu ta'uu keetti. Ati dubartii cimtuudha, ogeettiidha, dhugaa dubbachuudhaaf sobisi jechuudha utuu hin taane akkamitti akka ati Eeliyaasiif amanamtee sadarkaa kanarraa keessin geessanii yeroo inni sadarkaa ol ka'aarra jirus ta'e yeroo inni sadarkaa gad bu'aarra jirus ta'e waan hundumaa waliin qoodachuudhaan jaalala dhugaa isa jaallachuudhaan isaaf amanamaa akkaatii turte baay'een beekaa waaqayyo si haa eebbisu kanuma caala ogummaa fi hubannaa ittiin mana kee qabachuu dandeessu waaqayyo siif haa laatu kadhanni ani kana booddee si kadhadhu reessa kanaadha jechuudha. Akkasumas immoo Eeliyaas dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyoodhaan gaditti sadarkaa kanarraa akka ga'aniif ga'ee gurguddaa kan taphate sidha. Ati baay'ee nama cimaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hammaa hin beektu jechuudha. Namoonni baay'een dhiironni keenya ilaalcha isaan shamarraniif qabanii amanamummaa isaan dubartootaaf qabanii Eeliyaas garuu filannoo baay'een jiraachuutii danda'a waggaa kana hunda keessatti haala hunduma keessatti obsee ishee eegaa ture yeroo isheen sarraa fageenya jirtus erga biyya galteerree kabajaan guyyaa gaa'ela isaanii kana akka ga'anii fi baay'ee ga'ee gurguddaa taphachaa ture. Eeliyaas dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko si ajaa'ibsiifadha. Waaqayyo ogummaa kana caalu siif haa laatu. Ilaalchaatii haadha warraa keetiif qabdus immoo baay'ee nan beeka baay'ee ilaalcha ol ka'aa fi kabaja guddaa isheedhaaf qabda. Waaqayyo si haa eebbisu. Fuuldurri keessan ifa akka ta'eef immoo waliin gana hojii gurguddaa akka hojjettan waliin sadarkaa guddaa tokko akka isin sadarkaa guddaarra geessan baay'ee nan beekaa hin mul'ata isinirraayi. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isin gammadee jira. Gammachuu koomoo gaafan dhufee isiniif ibsa. Waaqayyo isin haa kabajuun jedha. Kanuma dubbachuutiin barbaada. So isinirraa immoo ani waa baay'ee baradhee jira. Ergaan koo xumuraa ani seenuu fi eeluudhaaf qabu guyyoonni fi baroonni isin fuula fuulduratti waliin qabdan mana waaqayyoo keessatti yaada waaqayyoo keessatti jaalalaaf kabaja guddaa walii qabaachaa jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu tokko akka isin jiraattaniif hawwii koo fi kadhata koodha. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'uu gaa'ela eebbaa isiniif haa ta'uu horaa baay'adhaa lafa guutaa waan hundumaan guutuu ta'a maqaa Yesuusiin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee kabaja guddaa kan isinii qabu isinuu hin beektu. Eebbifamaan isiniin jedha. Dabalataan immoo ergaan yeroo hunda karaa inboksii yeroo nani suuraa warra gaa'ela dhaabbatanii poostii godhu. Sagaleedhaanis ta'e barreeffamaan akkasuma namoonni tokko tokko immoo koomentii jalatti kan kee yoomidha kanuma namaa poostii goota malee ati ofii keetiin heerumtuyi sin ga'uyi kanuma namaa yeroo argitu kanarree sin hawwisiisuyi waan baay'ee naan jedhu jechuudha. Baay'een keessan kabajuma naaf qabdanii jecha gammachuu koo arguu akka isin barbaaddan nan beekaa. So egaa wanti hundumtuu immoo yeroo waaqayyootti malee yeroo namni ofii isaatii yaadee fi barbaadetti akka hin taane hin beektu. Baay'ee anis yeroo nanitti bara akkasii yookaan immoo hojii akkasii gaa'ela dhaabbachuun qabaa jedhee barri nani murteessee yookiin ji'oonni nani murteessee ji'oonni sun darban hin jiru jechuudha. Karoorri ani gaa'ela dhaabbachuudhaaf qabu ganaadhuma fuula fuuldura karoorri waaqayyoos immoo yeroodhuma sanaa jechuudha. Kanaaf hin ariifatinaa yoo obsaayyanuun obse waan ta'eef waaqayyo immoo gaa'elaan akkana eebbisu nana mana ani hojjettu isaati mucaa isaati waan ta'eef.
ta'eefi shakkiin qabu. Kanaaf yeroo isaatti yeroo waaqayyotti immoo wanti hundumtuu gaarii ta'ee wal qixxaatee miidhagee argama waan ta'eefi yeroo waaqayyoo eeguun barbaachisaadha. Namni yeroo waaqayyoo eegu immoo hin ulfaata malee salphatu. Kanaaf yeroodhuma waaqayyoo eegaa jira. Anis immoo hojiirra hin jira malee yeroon kun yeroon itti gaa'ela dhaabbadhu miti isiniin jechuu barbaadeni. Waaqayyo isin haa eebbisu naa kadhadhaa isiniifan kadhadhaa ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti yeroo gaarii qabaadha. Kameramani jalan. Oh gaay lagana kadu jallade. Yeah.